Harka fuunee kan jirtu daawwattoota OGMC Media hamma yeroon kan oduuti oduun isinitti himaan waliin tura. Iraanii tarkaanfii waraanaa cimaa fudhatti jedhanii qondaalli olaanaan Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu US fi Iraan har'aa xumuramuusaa hordofee Tiraampiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka dheeratu gochuun isaanii dhaga'ameera. Ta'us Iraan Tiraampii maqaa dhukaasa dhaabuu dheeressuutiin nu haleeluu fi yeroo bitachaa jira jechuun qeeqxe. Buufataaleen doonii Iraan guramuun haleellaa boombitiin garaagarummaa hin qabu kan jedhan qondaalli olaanaa Iraan Mahdi Mohammadii Iraan tarkaanfii waraanaa cimaa fudhatti jechuunis akeekkachiisaniiru. Tiraampi humna galaanaa US buufataalee doonii Iraan ugguruu akka itti fufan yoo ibsan qondaalli Iraan ammoo Iraan tarkaanfii waraana cimaa fudhatti jechuunis dhaadatan. Kanuma hordofee dooniiwwan daldalaa sadii ulaa Hormuusitti haleelamuu miidiyaaleen gabaasan. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan ulaa Hormuus keessatti dooniiwwan konteenera fe'an irratti dhukaasa banuu wiirtuun daldalaa geejjibaa galaanaa UK beeksise. Bidiruun waraanaa Iraan akeekkachiisaa tokko osoo hin kennin doonii konteenera fe'atan irratti haleellaa raawwachuun miidhaan cimaan ga'uun himame. Ibsaa IRGC baasen dooniiwwan to'attee lama MSC Francisca fi Epaminondas jedhaman nan qoradhaa jechuun gara daangaa qaama bishaanii Iraanitti dabarsuu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Humni galaanaa IRGC sochii ulaa Hormuuz keessaa akka hordofuu himuun kanneen seera cabsan irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksise. Gama oduu ispoortiitiin taphoota Premier League England torbee 34ffaan har'a taphoonni lama ni taphatamu. Barnileen Manchester City waliin Bournemouth Leeds United waliin ni morkatu. Dirree isaan alaa Manchester City Barnileen kan mo'atu yoo ta'e Arsenal waliin wal qixxaatu. City tapha torbee 33ffaan dirree isaa irratti Arsenaliin kan keessummeesse 2-1 mo'uun isaa ni yaadatama. Barnileen kilaboota Premier League England keessaa kufuu fi gara dhumaarratti kilaba argamudha. Bournemouth fi Leeds United taphoota darbee walitti aanan lamarratti morkattoota isaanii injifataniiru. Yeroo ammaa ga'umsa gaariirra kan jiru Bournemouth tapha darbeen walitti aansee Arsenal fi Newcastle mo'achuun isaa ni yaadatama. Kilaboonni lamaanuu halkan sa'aatii 4tti waliin ni morkatu. Taphoota biroo halkanidha taphatameen Chelsea injifatamuu itti fufeera. Tapha halkan sa'aatii 4 irratti taphatameen Brighton galcheewwan Kariyoogiloo, Sherwood fi Welbeek galchaniin 3-0 Chelsea injifateera. Bu'uuruma kanaanis Chelsea walitti aansee yeroo 5ffaaf mo'atameera. Daawwattoota oduun har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.